Ijoolleen maayikalaawwiitti uummata Oromoo fichisiisaa turan qabsoo Oromoo keessatti argamu caalaa ana Oromoo Oromoo godha gabaa akkaataan seerroon ijaarsan kun biifuudhaan seerrooti addunyaa kanarrattu seerrooti biyya fudhate biyyaan seerrooti biyyaan seerrooti biyyaan keessatti bayaate abbaa biyyummaa guddaa utaaluudhaan maaliidhaan osoo hin ta'in biyyi kun biyya qeerroo ta'uu qaba. Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa tokko ta'ee dhimma biyya kanaa irratti walii galuun dirqama. Kana ala ammas walitti ta'e mootummaan karaa adda addaa fakkeenyaaf ani dhaaba qaba. Dhaaba waggaa 16 itti dhama'ee asiin ga'ee amma mootummaa mootummaatti beeksise nama sammuudhaan yookaan nama kaayyoo hin qabne ta'esanii ati abaa'oodha jedhanitti mana koo waraqaa abaa'oo ka'aniif na hubatu. Ana maddoo kanatti abaa'oo ta'uu dhiisuu miti dhimma koo miti. Ani abaa'oo ta'uu dhiisuu koo miti dhimmi kun dhimma isaaniif isaanii ragaa gaafachaa jirtu. Ani akka Oromootti maqaa abaa'ooti mootummaan kun uummata kana ajjeesuuf faadhaamu. Maqaa abaa'ootiin uummata kana ajjeesuuf faadhaamu. Isa kana bara ati gaafa jirti abaa'oodha. Ati gaafa humna argatte abaa'oodha. Ati gaafa baratte abaa'oodha. Ati gaafa qabeenya hordotte abaa'oodha. Abaa'oo ta'uun yakka osoo hin ta'in akkaataa itti si ajjeesanidha waan ta'eef abaa'ummaan nurraa abaa'oo jedha. Abaa'ummaan nurraa abaa'oo jedha. Kanaaf yeroo qabannee injifannoo gara galman miniyiti. Nama biyya kanaatiifis yeroo Oromoon akkas wal ga'u nuni sirbidhaa isaan sodaatu.